Kalee agendaa san fidan dheengadda mucaa san qaadessaa turan gabbee dubbadhe fidoo waraabee naa gartanii eeyyuwa dhiirti saatii waa dubbattu beeyti. Rabbi na kaaseetiin nama kumaa afurtam gubbatti gastii isaa irratti ol ba'ee haadha faateetii fi aslii fi reedii mataa gubbaa taa'ee soke geema kanaas ni mohamta nama Oromoo salphiftee ganda Oromoo salphiftee Oromoo keessaas ni baate geetiin beerqixee nyaatti mure itti hime jala mure. Rabbiin dhugaa naa godhee jookan irra naa aansee in politics jira kana caala jira hooleeyyiin teenya waan intalti maqaa jaarsoo qabdu sun godhaa turte hin hubanne. Ijoolleen mana banatan baariyaala isaanii qofa hajaan isaanii walaa harargummaa walaa gosa san walaa maqaa ganda sanii isaan bakka bu'u. Mubaarak geema isaa ka guyyaan tokko hafe qofa beeksifachuudha hojiinsaa. Intala maqaa gosaa qabattee Mubaarakii garaana guute ilmoojjaa sagaliitiin garaa qaba anni gosti tige jaarsoodha qeen teenya harargee dhagattu taa'anii wajjin qoosaa turanii jechuudha. Gandummaa babal'attee tan namni gandaan wal arrabsu tanaan dhala harargee tapha konda salamtu jaa namni biraa boru deebee sinin arrabsa yaa hooleeyyii maayyimii. Osoo gabbee qalee fi dheengaddaa agandaa sinirraa dubbadde akka waaniin ijoollee agandaa san fiddetti hinaaffaa qabuutti laalan jeetiin dubbachuu dhiisi osoo keessi kiyya dhukkubu. Arra garuu gaafaan saatii harkadhee jala mureetiin itti himee jechuu kiyya. Siime abbaa laal warri bakka biraa waan jecha kana fudhanneef qaba. Hoolaan keenya garuu waan hin hubataniif hin fudhatini boru ni hubatta iftaan barta dhuftee akkuma ammaan duraatti dabbaal kingi jetta. Isaaf ammoo one time sa'aatiin ni jira dabbaal asuma taa'ee si eegaa jechuu kiyya. Walumaa galatti Mubaarak Musammaa donqooroodha, hattuudha, gantuudha. Maqaa sabaatis, maqaa gosaatis, maqaa amantaatis, maqaa nam tokkeetis hin eegu bakka garaan isaa jirutti. Akkaataa ittiin biddeena isaa argatu qofa barbaada Mubaarak. Ilmi sharmuuxaa zirichuu kun jechuudha. Sheeritti naa godhaa Mubaarakitti naanaatii naaf fidaa osoo hin galateeffanne hin bu'u laayif isinarraa. Naanaatii mucaa Itoophiyaa eegamtu san osoo hin galateeffanne hin bu'u naa fidaa. Carraa nama 40 irratti ol ba'ee Mubaarakitti dhugaa himuudha isin naa laate waan ta'eef. Inee Oromoonee gin harargee lich ani ilma harargeeti gaafaati intala jaarsoo fiddee salphina akkasii uwwiftu na dhagaama na dhukkuba. Awwaati keessumaa salameetis xiqqeesse galanurra dhageeffadhu na dhagaama. Na dhukkuba. Saayibummaa waliin qabachaa turre, sifaarsaa turre, geema kan kee beeyisaa turre, geema ammaan dura ana caala, geema maayikii eenyu beeksise ana caala. Garuu ajandaa maayikii qofa bakka bu'u fideeti. Geema Mubaarak ammaan dura ana beeksise, ajandaa Mubaarak qofa bakka bu'u fideeti malee ajandaa gosaa fi gandaan hidhata qabu fiduan. Intaluma sanuu ka fiduu osoo ana taate maqaa miseenjerii keessatti hoggaan dhageetti haasa'uun maqaa jaarsoo jawusan maqaa gosa guddoo qaba irraa gijjiiri maqaa Faatuma Khadija takka qubee takkitti qofa godhadhu hoottuun jaan intala saniin hoggaan gara TikTok fitu hooleeyyiin teenya garuu kanan gattu hin laaltu waan akkasii Mubaarak ammoo biddeena isaati walaa jaarsoo miti harargeetti yoo dhufte irraan kaa'annee jechuu si gale an wanni akkasii na bira fudhataman qabu Mubaarak Musammaa geema kana moohamuun kan kee 100% waan sirriiti. Yoo geebatee feemasi as gubbaa jiru keessaa namni geema beellamaa sadi taphate su qofa naatin bidaa Mubaarak ya libdaanish ya silteeno saree maal abbaa keetii fidda likteen sitti maan mee hooleeyyiin ati wajjin deemtee gosa jaarsoo xiqqeessite sun siyaamoosiftu khaliifaan achi gubbatti ol bahee leencaan gallakkisaa fooloo 100 guutaa geessuun jaarsoodhaa bar waan ati jaarsoodhaa waan ati intala jaarsoo gootee dagatii si fakkaata akkas sinjee ol bahee fooloo 100 guutatee ililli takka ol sin darbine yaa donqooro. Donqooroo maayyimee Musammaa dasba wallahi osoo khaliifaan sun leencaa miti ililli ol darbe ana khaliifoo fi gosa isaa waliin arrabsa arrab because gurbaa gosa isaa salphisanii yoo leenca kanne ana khaliifoo arrabsaa jechuudha. Khaliifoon hogguma san waasaappiidhaan sagalee nana gubbatti akkas jeen dhagee keessaan na barreessi. Gurbaan kun kalee gosa teenya irra waan hin taane dalagaa ture ililli takka waliin darbin hin jeen ililli takka waliin darbine fooloo isaa shaqalatee achi yala badii kute khaliifoon thank you khaliifoo. Naanaati sheer na godha. Naanaati sheer na godha. Naanaati carraa bal'aa san nu uumte namni keenya bakka hundaa jiraatu. Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Itoophiyaa. Gurbaa tokko biyya ta'e hin beeku. Noorweey ta'e maal ta'e hin beeku. Dhalataa harargee ilma karaa kombolchaa kana moo karaa qobboo kana na fakkaata. BBC'n gabaasee jira. Ashkarii biyya sanii ta'e dhageessa. Namni keenya bakka hundaa jiraatu baay'ee. Karaa sii bana carraa sii kanna. Sii galee. Kanaaf naanaati wanni ati goote waan guddaadha galatoomsi jechuun barbaada. Agandaa Mubaarakii fi hooleeyyiin teenya dheengadda fidanii as gubbatti maqaa gosa teenyaa xiqqeessaa turan san garuu waan takkaaf hin dubbachuu dhabe kalee fi dheengadda ifa mana godha. Maaliif hin dubbatini? Akka waan nama hinaaffaa agandaa qabu, akka waan nama hinaaffaa hiriyaasaa qabu,
أكوان أجندا جرسون فيدتي هنا في جبير رادو بدت لا لما جيتين فيديو سوارامنه لايف إنسان الراندو بني الجيتين تديسه الرجال وقافة مبارك قصة كسل بسيجي مسا بيسي فتى رفيجي مسا نموهمو دبال دبتشو واجبات هاي شو ينرت لا أبان في تسرت في سلطة أبان في تسرت في كورت كن دبالي إسا خيمة عربا كيسا تاو إسا قال دابتو إسا شمسي تكون وقا ديدا مجراتو إسا شمسي تكام فيديو ديدا مورابو إسا تنفارسين إسا تنغرغارين خافوكينا ساتي لكي ستيمي دوغا ستيمي أسجي إن فولورز كوما ربلا ما بشانتما خقبو أصوت عرب ستوخا أسجي أبا دوغاتي yeroo jalqabaatiifin mubaarak musammaati waajee beeka arrasanu kanammoo sababaan itti qaba mubaarak ana caalaan gargaarre ana caalaan jaalanne ana caalaa biran dhaabban gaafa oromummaarraa mulqanii silteetti kannan gaafa haadha isaa qabrii baasan ani nama mubaarak wajjin dhaabbachaa ture gaafsan dhugaa qaba jeeti arra garuu gaafa dhufee qeenan keessaa dhaladhee guddadhe salphisee geema isaa beeksifatu ana wajjin mubaarak waliin bu'ee jechuudha ati ka jimma ati ka arsii ati ka walloo ati ka wallaggaa kaas gala jirtu atiis osoo sitee si dhukkubsa sababa deengadda jaartiin Hamza Haji ashitti namni jaamu intala wallaggaa tamaallaka irrabbade san intalti warra wallaggaa tikatti qofaaf duullee wallaggaa gabbaatee ibidda buusaa turte miidiyaa kana gubbaadha agartanii jirtan yaada mana aslitti nin sobe jaartiin Hamza Haji intala warra wallaggaa tamaallee nama irrabbade san intalti warra wallaggaati geecha jawu qofaaf agendaan torban takka guutuu taa ture because intala maqaa yaamuu qabdi malee wallagga yaamuu hin qabdu haa dogoggora siiti eeyyen mubaarakis wanni inni kalee godhe dogoggora akkasiiti osoo jimma keessaa ta'e osoo arsii keessaa ta'e atiis ni dubbatta anis kanaan na dhukkubsa dhugaa kana bartee na wajjin dhaabbachuun ammoo oromummaadha ta'uu baannaan muxxii haadhateetiiti siifin naqaan siin jakkate barbaadetti okay badhaasaa dubbadhu warri yaada qabdanillee kottaa walbaa dubbaddaa warri sel girtan hundi keessan tokko tokkotti carraan gastii siin gaa garuu gaafa